اوكي مسكينة جدو قليسة تجارة خنبر باد جدو قليسة رفينسي سا ملاتا مو أسين آيه قلو مو هاكباتو لا لا نورمال لا بقى انترا رفينسي هاكباتو لا طبعا namni hundi waan fedhu qaba beekte malaaxaa tafeetus ni jirti bar malaaxaan illee ni fedhamaa bar haa maal taataniiti malaaxaan illee hundi biddeena faarra buusa namni ol beeti waan ajaa'iba goota koornisa qalama hundarra diban ol ba'anii maal jetta rabbii kiyya malaaxaa natti gabobbaate dhagee gurraacha moo diimaa magaalaa kan baadda mitin kan narrabsin hay diimaa hin barbaadu magaaluma jee malee hedduu miti maaltu fi bar diimaa yaani adagaan danda'u dhiisi waa'ee diiminaa bakka ati magaala barbaadda aywa eshi hayyee ni jirta Muhammad ni jirta arabni beeyte dhiiraan Muhammadu meettiin hundaan yaa Muhammad Ahmed Ali jirta eshi kootu seen me Tarafa maal akka si afeeru feeta? Galabbatee jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Kam nagaa keessani? Fayyaa. As jala taa'anii hunoo iyyuu deeman amma. Nagaa. Okay, waggaan 22. Ayyee. Okay, jaarsa namaatti miti? Ara jaarsaa miti. Rifeensi ni jira asirra? Yaa'u murame gara. Mee xiqqisho ol qabii isiidhaaf nuufi miti ol qabii garsiisi yoo danda'ame. Macheen umrii kana malaaxaa taateen jennu way malaaxaa umte mee irraa kaasigaa? Yaa'u ni murame malee malaaxaa miti. Okay, irraa haasi rifeensa muramee fi malaaxaa ni beeknaati irraa haasi duraan dooktara malaaxaa turreeti biyyatti. Ay, ni qaba hin muramte. Okay. Eshi eessa jiraatta? Itoophiyaa. Siitaatee jirti siitaatee? Furdinni kunillee hedduu nama rakkisa beekte. Yaa habibti tiyya akka xiqqoo taate fuulli keetu ni ibsa. I love you so much. Shis jaaladhaan. I love you. Walitti deebinaa. Ani yaa intala hin jaaladhu. Ati furdina akkana si godhee manaa min jechuu qabdaan dubartiidhaan. Dubartiin osoo guddoo ta'uu beektuuti ati xiqqoodha jettaan. Samii gubbaan karaa jira jettaan. Siree dubartii hojii akkasii jiraatanii bar. Dubartiin guddoodha yoo jetteen hin jaalattu ati maali yaa inatti kaasuu barbaadu? Hin ta'u wanni akkana. Dubartiidhaan furdatte jechuun hin ta'u qallatte jechuun hin ta'u. Dubartiidhaan ati furdoo ganaa qalloodha mudhiin kee qalloodha jeen osoo mudhiin si paastaa ga'u qalloodha jeen akkasi.
وفتشون الرجرات خلاص وقان كي ميجا ها Digdami tokko kabadda si jedhe kabaddu digdami lama kabaddu akka. اوكي digdami lamatti qabannee jirra. اوكي haala kanaan wanti godheechu yoo rakkoon dhufte adda isin dhorkuuf isin galee makalaakiyaa saraawii Bakka bakka miskiinallee miti bakka dubartii hiyyeessan wannaan barbaadu. amma saatanatti tamaallaa qabdu doofattee dhufti ta warqii qabdu warqii boolla qottee irratti waltee dhagaa maqaarra barreessitee achi keessee dhufti gaafa yerootti osoo barbaaddee hin jirtu amma yoo nama guddaa taate malee. Bakka akkasumatti keessan fa'aa kennii kottu jedhin maatidha. Yes. Bakka jiddu galetti. Way good. Ilkeen isi cufaadha. Aanuun immoo Rifeensan kan kasee ergadda islaama. Maal jechuudha? hayyee afeerraa fakkeenyaaf faxara jiraattu mi kaati jirtu moo biyya biraa jiraattu Ara bakka feetaa jiraattu. Jaalalli jiraannaan rakkoon qabu. yaa jaalalti Karumi. ati 18 ta'uu sitti ni amantaa kisi ilaaltu gaabbinaa fuula keetii ol jechuun ni godhu filtarii kaayattee jirti miti. karaa itoo Filtarii yaa kaayattee jirti filtarii baasii. koy